Fadammo rakkoo keessaa waraabnes ni poosta'uu hin dandeenyu. Ummata hunda walitti qabnee waraabuu hin dandeenyu. Sababni isaa rakkootu nurra ga'a. Isa kanaaf gaafa nadhas boris dhufee waan tokko dubbadhu yookaan barreeffama tokko poostii godhu akka waan an qofti mana hidhaa keessa jiru wayii faasinitti hin fakkaatini. Akka itti sagalee jaraa baafatan dhabanii rakkachuu jiran daffanamnee jirra jechuudha. Isa kanaaf assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو حواسا كينيا بقى جراتن إيجا يا حواسا كينيا اسمو جبتنوس نوتسين جبينو سنوراج ألستنوس نوتسين رانج ألسنو سواي كينيا دوبتشو كام فتنوس نوتواي كينيا سنتيمو نيسنو در كما كينيا شو لما لبونو كيسيروتي إنما إيجينا إنما كورفنا دعامو ليدابو سنبرت كورجي سنتلي تلوباتو nuti amma lubbuun keessa jirutti numa iyyina jechuudha. Duraan dursee waan jechuu barbaadu addi guyyaan guyyaa Jumaati. Baga Rabbiin guyyaa jaalatamaaf kabajamaa guyyaa Jumaatiin nullee gahee isinillee walumaanuu baga Rabbiin ittiin nu gahe. Asirratti dhaamsinitti dhaammachuu barbaadu obboleeyyan keenya muslimaa hundi keessanuu dhiiraaf dhalaa osoo hin jenne xiqqaa guddaan akka salaattanii jimaadhattanii salaattanii baatanii osoo hin bahin du'aa inuu kadhaa. Amaana du'aa inuu kadhaa. Kanattaan Suudaanii nuti ilmaan keessanii rakkoo adda addaati kan nuti dhandhamaa jiru. Ma fakkeenyaaf guyyaa sadiif kaleessa dheengidda dura guyyaa sadi mukayyafni mana keenya keessaa badeeti nuti mukayyafa jechuun qabbaneessituu qilleensaati. Egaa biyyi kun akkuma isin beektan hin guba haalaan dhowwa jechuudha. Waan haalaan dhowwuuf yoo qilleensi kun qabbaneessituun qilleensaa kun hin jirre namni jiraachuu hin danda'u. Dhukkuba adda addaatu nama qaba. Akkanattuu dhukkuba adda addaatiin qabamnee irra waan ta'eef qaama fooquu dhukkuba qaamatti nama yaa'u waan adda addaatu jira waan ta'eef injiraan kalas waan adda addaa jira waan ta'eef waan akkanaa baay'ataa manni keessin ajaan kun immoo dhukkuba biraa namatti dhalcha jechuudha. Isa kanaaf waan akkasitti achirraa kalas dhukkubni adda addaa nama qaba jechuudha. Guyyaa sadii mukayyamni badee nuti sila seera mana hidhaa kana nama 64 garuu nuti nama 300 dhabneerra. Bakka ciifnu dhabnee algaa ila ciifnaa karaarra ciifnaa hulaa shinti beetii dura ciifnaa akkasitti bakki hundi guutame jechuudha. Isa kanaaf guyyaa sadiif gaa rakkata baay'ee rakkataa turre kanumattuu jiruun keenya azaaba jennaan azaabni biraa kalas nutti baname rakkoo addaa keessa turre kaleessa immoo nyaata dhaabne nyaata feenu jenne nu bareechan erga bareechan immoo akkasumaan erga baname ammas hin qorra waan uffatan hin jiru baay'ee qorra jechuudha. Kaleessa gubaadhaaf dubbattanii har'a immoo qorranii jettanii dubbattanii jedhanii ammas homaa gochuu hin dandeenye keenya rabbiini as keessaa nu habaasu. Isa kanaaf du'aa bareechaa nu godhaati. Ammoo yaa uummata keenya hawwanni na ajaa'ibe qoyyoo sagalee nu taatan samii caccabamoo ardii dhodhoo moo namummaati isinirraa mulqamu moo waa'ee keenya kun maaliif akkanatti isinitti ulfaate sagalee nu ta'uun nuti bari ilmaan keessan yaa uummata keenya waan guddaa waan silaa gochuu hin danda'amne hin gootani garuu waa'ee keenya dubbachuun danuu nu dubbadhaa jechuutti hin jiru bara mee guyyaa tokkotti yookaan immoo torban tokkotti yoo sagalee daqiiqaa 5 waraabdanii waa'ee keenya dubbattan isin cabsaa isin xiqqeessaa namaa gadi isin godha. Nuti akka mana hidhaa biyya kanaatti jechuudha keessaan keessatti mana hidhaa jirru kana keessatti ana akka mataa kiyyaatti alhamdulillah amma tokko qilleensa irra jira sagalee kiyya maatiin hin nagaa sagalee kiyya hiriyoonni kiyya hin nagaa rakkoo mana hidhaa ta'ee ka'e alhamdulillah jedha garuu immoo obboleeyyan keenya hidhaa as keessaa ta'ee ka'e baajennaan jira quphee daal jechuudha quphee daal yookaan quphee daa keessatti ijoolleen keenya hidhamanii jiranu nama baay'eedha namni baay'een kun sagaleen isaanii dhagahamuutti hin jiru dhukkuba isaanii himachuu hin danda'an sagalee baafachuu hin danda'an miidhaa adda addaati irra gaara kana dubbachuu hin danda'an isa kanaaf asirra dhaabatina ummanni keenya miidhaa addaa keessa jira jechuudha garuu siyyaa hawaasa keenya garaa nutti jabaattan wallahi billahi asirratti mootummaa hin komadhus wanni hin fiduu danda'u hin jiru garuu hin komadhu maaliif haadha abbaa keenya nu dagati obboleessa obboleettii keenya nu dagati hiriyoota keenya nu dagati maatii nuti qabnu nu dagati
موتما مال جنيتو كمان يا متكين إذن دندي سنياس كيسا قبدني يو كان بافتني تيارا خيساني نقلشتن يجوت تنجرون نقلشا يجوت تنجرون مالي بكنت والدغني نمما نو إذن الراد ألني بيا براهن كمنو سبا براهن كمنو حواس براهن كمنو yeroo ammaa kanatti bar waa sagalee namaa ta'uun waan namatti ulfaatu miti rakkoo fi ol baasanii mul'isuu waan namatti ulfaatu miti hojii taabiin barbaadu karaa deemuun barbaadu ergaa deemanii namatti himuun barbaadu bakkuma teesseetii waan gochuu barbaadde raawwatta jechuudha isin garuu garaa nutti jabaattanii rakkoon garaa nutti jabaate rabbillee isinii wajjin garaa nutti jabaate rabbillee garaa nutti jabaate isinii wajjin rakkoo adda addaa namu jira jechuudha dhukkubsataan keenya bakka ciisu dhabe beelaanee waan nyaannu dhabne daarree waan uffannu dhabne yaa ummata keenya rakkoo kanaa kana keessa jirra rakkoo mana hidhaa ta'e kee yaa ijoollee daal jirtu ijoollee baa jirtu rakkoo adda addaa keessa jirti bakki nuti jirru kun aliif ijoolleen aliif jirtu rakkattullee mana hidhaa tokko keessatti jawaali tokko lama hinuma jira akka fedhallee yoo ta'e yoollee mana tokko keessa kurfaa tokko yookaan ulaa tokko keessa hin jirre ulaa ittaanu jira gidaara jedhuudhaan walitti dubbachuun danda'ama waa walii kennuu hin danda'ama waan akka jawaalaa waan akka silkiitiif kana walii kennuu hin danda'ama walirraa fudhatanii sagalee ofii dhageessuu danda'an jechuudha yoo yaalii godhan garuu ijoolleen quphee baa jirtuuf ijoolleen qupheen daa jirtu rakkoo addaa keessa jirti du'a sii namni hin dhagahu jiraachuu sii namni hin dhagahu uffannaa hin qabdu ammoo seerrachi baay'ee ulfaataa akki birrii siin galfattu hin jiru amma akka aliifitti birrii galfachuu hin danda'amu namni alaa birrii qabu nama qabu yookaan birrii qabu galfatee uffata bitatee silkii bitatee nyaata bitatee jiraachuu danda'a kan nuti nyaatanii jiraachuu jirru nyaata keenya osoo hin taane nyaata mootummaa osoo hin taane nyaata birrii keenyaati borsaa keenya jechuudha borsaa keenyaan jiraannee irra keenya isa kanaaf warri daal kana hundatti hin qaban kana hundaa gochuun danda'an waan ta'eef adiraa sagalee nuutaa ayyaanni waggaadhaan dhufee sagalee nuutaati akka uummanni keenya kun ayyaanni waggaa dhufe kun du'aa illee nuu kadhata akka ayyaana rakkoo keenya furu nuu ta'utti du'aa nuu kadha ayyaanni waggaa kun illee dhufuut kanatti illee yoo nu galchuu dhiisan tislaa tasfaan qabnu abdiin qabnu yoo nu galchuu dhiisan qorrumaa fi owwa jiruu mana hidhaa kana keessaa adiraa silaa fayyaan qabnu silaa dhumaadha qaamti keenya galleetuma yoo duute illee lafeeruma silaa nafa hin qabnu nafa fixanne lafeerumti keenya lafa biyya keenyaa irratti nuuf awwaalamu lafeerumti keenya jechuudha nafa hin qabnu fixannee jirra nam tokko laayina isa kanaaf lafeerumti keenya dachii biyya keenyaa nuuf qaqqabu adiraa akka nuti galluudhaaf sagalee nuu ta'a uummata keenya yeroo kamuuyyuu waan kana jechuun niisu amma gaafa rabbasii ijoollee hawaasa keenya baasuutti hanga gaafa rabbi asii nu baasuutti ol bahee isinitti dubbachuun niisu isa kanaafi sheeris nuu godhaa sagalee nuu ta'a du'aas nuu kadhaa guyyaan hadhaa guyyaa jumaati du'aayii keenya hadhaa kan qeebalamee rakkoo hawaasa keenyaas keessa nu furanu rabbiin nuuf godhu baay'een isin jaallanna baay'ee isin kabanya garuu isin immoo bakka nu itti sineenuu fi akka nu isin jaallannu hin jirtan yaa hawaasa keenya hin dagatina adaraa namummaa adaraa sabummaa adaraa biyyummaa sagalee nuu ta'a amantanii qabdanuun hundi keessanuun muslima ta'es ni kiristaana ta'es amantaa qabdanuun du'aayii hawaasa keessanii godha rabbi isiniif dhagaa rakkoo keenya rabbi nuuf haburu assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Bakki arra jirtu yoo ta'es fokkisaa obsa si barsiisuuf rabbiin si rakkisaa wanni rabbiin godhu hundi gaarumaa fi obsii jajjabaadhu tunis yerumaa fi muuxannoo jireenyaa akka bartuuf qalbiin kanaaf rakkoo fidee si rakkisa rabbiin akka isa yaadattee deebituuf gama isaatii rabbiin ni mokkora beeki nama isaatii kanaafuu ni dabra eegilaa kunilleen rakkoorraa waa bari hin taa'inatilleen rakkoorraa waa bari hin taa'inatilleen. Bakki arra jirtu yoo ta'es fokkisaa obsa si barsiisuuf rabbiin si rakkisaa wanni rabbiin godhu hundi gaarumaa fi obsii jajjabaadhu tunis yerumaa fi muuxannoo jireenyaa akka bartuuf qalbiin kanaaf rakkoo fidee si rakkisa rabbiin akka isa yaadattee deebituuf gama isaatii rabbiin ni mokkora beeki nama isaatii kanaafuu ni dabra eegilaa kunilleen
rakkorraa waa bari hin taa'inatilleen rakkorraa waa bari hin taa'inatilleen. Bakki arra jirtu yoo ta'es fokkisaa obsa si barsiisuuf rabbiin si rakkisaa. Wanni rabbiin godhu hundi gaarumaa fi obsii jajjabaadhu tunis yerumaafi.